In a land of Oromia, dargaggoonni hedduun walitti qabamanii bu'aa mataa isaaniif jecha wal lolaa turaniiru. Walitti bu'iinsa isaanii kana keessattis miidhaa guddaan uumameera. Bu'aan isaas godaannisa. Borsaa kee kam goote mana barumsaan deemtu moo? Yuunifoormiin argitu kunoo borsaa koo mucaa wayittan kenneem. Akkasii? Solanee koo waadaan maal ta'e nagaa natti hin fakkaatu. Harki isaa rukutamaadha. Mee kottu deemnaa ilaallu. Waada maal taate? Maal taate waada? Maal taate? Nama wajjin wal lolte moo? Lakki. Waada birmaduu wajjin wal lolte miti? Eeyyen namicha birmaduu jedhamu sana faana walitti buune. Baay'ee miti. Xiqqoon wayii wal qaqqabanneen. Wayyoo iisi. Nan tuqin. Mees qabisiin ilaala. Baay'ee miidhamtee Wayyoo dhiisi. Baay'ee si miidhe moo? Baay'ee miidhamne. Xiqqoo ina dhukkubaara. Solanee maal ta'e? Maal ta'e? Firiikeet. Wayyoo. Waada. Maal taate waada? Nan tuqina maal taatan? Maas galchis immoo. Wayyoo. Maaliif qabdaa? Maal taatanii? Maaliif qabe? Maaliif qabda? Maal taatanii? Maal galchis? Maaliif qabdaati? Dhukkubee jiru. Sachaan jiru. Tasgabbaa. Maal rukusate? Maaliif qabdaan jedheet? Nan laale malee waan biraan godhasheete? Tasgabbaasi. Ani sitti meera jaalle. Maal taatansi? Yeroon kun yeroo ammatti wal lollu miti yerootti tokko taanuudha. Wayyoo jaalle. Tasgabbaa. Tuqee ilaale malee waan biraa maalan godhe? Maal taatan isin? Waadaa baay'ee miidhamte. Ani maalan ta'e osoo nu batiin wal loltu isin maal taate jaalle? Taa'ee meeqati?
Gattai. Namichi sana takkana si godhe miti. Maal si godhe? Birmaduudha miti. Ini aja caccabsee mam. tasgabbaa ammas Wayyoo haadha. Sani sinna dorkuteera sintu na caccabsaara. Ammas deebi'ee dhufeesti nu arginaan dubbii biraa waan uumuuf anaaf Solaneen hin deemnaa sin manaan ga'a. Eeyyen deemaa sin. Lammi mana barumsaa deemti isaan faana. Jaalleen jira waan ta'eef isa faana gala. Oh, sorry. Maal sitti nageessuudha kun? Sorry. Yaa waaqa dacheef samii uumte. Mucaan kun barana mucaa kana nyaachuudha ka hin deemnaati. Ka hin deemna. Maal taate mo'ati? Kaywaadha. Kottu. Jabaadhu. ati waadaa walitti cabuu keessan miti amma Solanee koo waadaan baay'ee na gaddisiisa garuu miirri isaaf qabu naaf ifaa miti. jedheeti shamarran tokko dhiira tokkoof gadduu jalqabde jennaan jaalatteetti jechuudha. Kanaafootis jaalatteetta jechuudha. Waan birmaduun na barbaadeef amman barutti waadaa jaallachuu hin danda'u. Maal jechuudha? Birmadus jaalatteetta jechuudha? Lakki birmaduuf homaa jaalala tokko qabu. Tarii birmaduun jaalalaaf si barbaada yoo ta'e Waadaa waliin jaalala akka jalqabeen itti maka. Meedattee fi qottamma isaatiin itti sokkaa jiraan deemna. tole. Waadaan garuu baay'ee na gaddisiisa. Jaalala firikeetiif aarsaa haganan jedhamni kan falaa jira. Anaanoo amma baay'ee na gaddisiisaa jira. Kana booda eenyullee cina isaa akka hin geenyeen godha. Yeroonni jaalala keetiin miidhamaa jiru kanatti ati gochuufi qabda. Waadaan haga ammaatti waa'ee jaalalaa natti hin kaasne. Ani immoo lafaa kee jaalala gaafachuu hin danda'u. Jaalala isaa mucaan kun akkamiin siif kanaan booda. Kana hubachuu dadhabeen seetanii dursa yaada birmaduun naaf qabu adda baafachuun qaba jedheen malee. Egaa kanaan booda waan gootu hundumaa situ beeka. Garuu akka yaada kootitti itoo birmaduutti siquu baattee na jitola. Eessa deemaarta? Waaqa dacheef samii uumte. Eessa deemaarta? Sin gaafachaa jira. Achas deebistee na gaafattaa? Eessa deemaa jirta? Ani har'a mana barnootaan deema. Waadaan caccabee ciisaa jira. Isa biras hin deemne. Soolaneeffaa mana barnootaa deeman. Ani garuu mana barnootaan deema. Karaa irraan deemaa jira. Ati sobduudha. Har'a mana barumsaa deemuu dhiisuun kee garuu dhugaadha. Maaliif jettee akkati mana barumsaa oolte garuu beeka. Waadaadhaa jettee mana barumsaa hafteen. Manatti geessitee isa gargaaraa ooltee dhufaa jirtaan. Yeroo hundumaa hojiitu guyyaadhaa guyyaatti hojjettu hundumaa nan argaan. Ana ija birmaduu jalaa dhokattee waan baatu wayii sitti fakkaata? Ilaa, ani nagaadhaan barumsa koo barachuun barbaada. Garuu waadaa waan barbaadde godhe. Maal inni shamara biraa dhabe? Abbaa barbaadde haa jaalatu. Ani keessaa ba'eera. Caccabsuu dhiisitoo xuwweetti naqee affeelii yoo barbaadde kana booda. Waan si walii galaa jiran fakkaatu. Lakki natti hin fakkaatu. Suutuma jedhee haala waadaa gaafachaa jira natti fakkaata. Soolana yaadni lammii sirrii. Yeroo hunda bakka nuti jirru kan mallattoo kennuuf eenyu dhare. Hiriyaa ta'uu dandeessa. Ani hiriyummaa namaa hin dhaqinii siin hin jedhu. Garuu hojii tortoraa waadaan itti hirmaachaa jiru kana hundumaa keessatti hirmaatte jennaan
Na amani. Lubbuu kee lafarraa balleessa. Caccabsiin gara samii tolse ergaan. Yookaan immoo Morma keessirraa kuteetan maatii keetiif si erga. okee? Yaa Waaqayyo na gargaari. Ani duraanis waadatti hiriyummaan itti siqa. Dhimmi tokko waan na ilaallatu hin qabu kana booda keessaa baheera. Akka barbaadan godhaa. Ammas taanan borus taanan waadaa wajjin hiriyummaadhaan wajjin jiraachuun barbaada. Dhimma shamarraniitiin isin walirraa xumuradhaa. Jaalleen nu fakkaatee sobeen oololaa jira. Keessaa baheera ani kana booda. Dhimma shamarraniitiin waan walirraa qabdan isinumti xumuradhaa. Akkas taanaan filannoo bareedaa filatteetta. Kanaafuu jedhi jabaadhu. Sirriitti jabaadhuutii barumsa kee baradhuun. Sammuu jechuun kanaadha. Akkasiin dhokattanii na ilaalaa jirtan akka waan hin agarree wayii tokkotti yaadaa jirtu. Eenyu akka ogeessa ta'ee fi eenyu akka wadhaalaa ta'e amma ilaalladha. Dhaqnee gaafanna gantuu kana. Kottaa dhugumaa hidhannee gaafanna gantuu kana. Yaa Waaqa dacheef samii uumte. Kanaan booda sodaa fi naasuudhaan jiraachuun hafeera.